Akkam jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa galuu showti. Sagantaa galuu show torbaniin kan simbiraan ani faarfataa galataa abdisaati. Har'as akkuma beekamu nama isinii baay'ee jaallattanii keessumaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Dur akka jechuun kanaan dura keessummoota koraatii barumsa guddaa argachaa jirraatanii karaa keessaa komintii garaa naa gochaa turtanii ammas immoo akkasiin barumsa guddaa argattan abdii guddaan qaba. Yeroo dheeraaf tajaajilaa turuu isaaniitiin maqaa gaarii kan qaban dhaloota kanaaf immoo fakkeenyummaa gaarii kan qabanii Raajii Yashiixilaa jedhamu. Egaa turtiin keessan nama dhumaatti nu wajjiniin haa ta'u baga nagaan dhuftani. Baga nagaadhaan nu eeddan. Waamicha keenya kabajanii gara istiidiyoo keenyaatti argamuu keessaniitii fi asuma galatoomaa isin jecha mee kallattiidhumaan gara gaaffii kootti isin dabarsaa. Isin yeroo dheeraatiin tajaajila raajummaa raajii taatanii tajaajiluudhaanii tajaajila yeroo dheeraa tajaajiltaniittu mee miidhaa tajaajila raajummaa qabu maali? Carraa kana naa kennuu keetiif Waaqayyo si haa eebbisu. Carraa kana argadhee waan keessa koo jiruuf waan keessa darbe tokko yoo namoota keenyaaf hiree namoonni itti gargaaramu jedhee waan yaaduufan dhufee carraa masa kana naa kenne Waaqayyoon isin galateeffadha. Egaa ayyaanaan Itoophiyaa keessatti namooti baay'een na dursu waan isigaa hangafoota irraan argamee dhufe waan ta'eef garuu akka Itoophiyaatti carraa argadhee jalqaba raajii jedhamee akka waldaa mul'ongeeditti nama shoomameedhanii carraadhan jedha. Waaqayyoon isin galateeffadha. Ayyaana kana ijoollummaa makkootii keetan keessa ture waan ta'eef waldaan eeggan bara dheeraa tajaajilee booddeetti naa shoomtuyyuu malee waldaan immoo kanaan naa garachuun si tureera waggaa 13-14 darbeeramu orden nagoote jechuudha. Waan tokko kennaa raajotaa kanarratti haasa'uu nan danda'a. Warra ala jiranirra warra keessa darbeetu miidhama isaas caba isaas rakkina isaas arguu danda'a. Kanaaf waa'ee kennaa miidhaa bira tuun naqinii xinnoo waa'ee raajummaa ganaasee booddee miidhaa jiru irratti dhufee haasa'uu barbaada. Wanti wal makee jira. Namooti wanti isaan akka sagalee Waaqayyootti waa'ee raajummaatiif ilaalchi isaan qaban jira. Wanti macaafni qulqulluun hin jedhu. Nuti wanta hundumaa kan ittiin madaallu, kan ittiin sakattaanu, kan ittiin jiraannu, kan ittiin geggeeffamnu sagalee Waaqayyooti. Raajii jechuun maal jechuudha sagalee Waaqayyoo keessatti? Warra tokko har'a bara kakuu moofaa malee raajonni bara kakuu haaraan jiraatanii jedhu. Akka jedhu raajummaan dura fi jedhu. Warri tokko immoo hafuura qulqulluun iyyuu immoo bara ergamootaa darbee warri jedhanii jiru. Bu'uurumta hafuura qulqulluudhaa iyyuu. Kennaan raajummaadha. Kennaa hafuura qulqulluu keessaa tokko gaafa ta'u Efesoon 4:11 gaafa dubbifattan Qorontos 2:9 gaafa dubbiftu namni afaan raajii dubbatu hunduu raajii miti. Xinnoo jechoota keenya kanatti nu rakkisa hiikuudhaaf jechootni jiran. Timbiitinaa nabii isa nama afaan Amaariffaatiin garaa raajii boojee raajii godhee kenneedha Efesoon irraa. Tiksee godhee kenne jedha. Lallabaa wangeelaa godhee kenne jedha. Ergamaa godhee kenne nama inni. Namni raajii ta'e tokko Waaqayyo namichuma raajii godha. Namni waa'ee raajii dubbatu hundumtuu garuu raajii miti. Kennaan ayyaanaa immoo jira. Qorontos isa duraa 12 lakkoofsa gadarraa nasiin jedhe kennoota salgan iddoo sana jiran. Asirrattis dogoggorri tokko jira. Namoonni kennaan hafuura qulqulluu 9 jedhu. Afaan Laatiniitiin kennaan hafuura qulqulluudhaa charaasmaataa jedhama. Charaasmaataa jechuun kan lakkoofsa hin qabne jechuudha. Kennaan Waaqayyo biraa dhufe waanta ta'eef lakkoofsa iyyuu hin qabu. 9 duwwaas miti, 10 duwwaas miti, 12 duwwaas miti. Jireenyuma keenyarra kan jiru hundinuu kennaa gooftaan nu kenneedha. Jireenyumti keenya kun iji gurrii miilli kun hunduu kennaa Waaqayyooti. Okay, gara wanta dubbachuu yaadetti yeroon deebi'u Qorontos sanarra jira, Roomee irra jira, Efesoon irra jira, Maatiyoos irra jira. Yoo nan lakkaa jettee kennaan 27 oltu jira. 9 utuu hin ta'in jechuudha. Egaa raajummaanii fi raajiin garagara. Raajummaa raajuunii fi raajiin garagara.
Raajonni kan jedhamanii akka sagalee waaqayyootti ija waaqayyoo ta'aniitu waaqayyoon dhaggeeffatanii gurra waaqayyoos ta'aniitu waan biyya lafaa kanatti dhufuudhaaf jiru ija waaqayyoo jalaan ilaalanii waaqayyo irraa dhaggeeffatanii dhalootaaf ergaa kan fidanidha. Raajonni ija waaqayyoo ta'anii gurra waaqayyoos ta'anii waan dhufuudhaaf jiru. Raajota jechuun waan jiruun namoota waanuma amma argamu raajan miti kan nama dhibu. Biyyi lafaa akka barbaadde ta'aa jirti isaan nagaa raaju. Biyyi lafaa boora'aa jirti nagaa raaju. Biyyi nagaadha jedhee jira nagaan hin jiru jedhanii raaju. Maaliif isa achirraa argu waanta ta'eef isa dhufuudhaaf jiru warra ija waaqayyoo ta'anii fidan. Lammaffaa raajota jechuun keessa namaa ija waaqayyootiin warra dubbisanii fedha waaqayyoo namichaaf qabu. Namni kana gochuu yaadaa jedhee yaada. Isaan immoo gaafa kadhatanii ati kana yaaddee waaqayyo garuu kana siin jedha. Yookiin right go ittiin jechuu danda'u, deebichuu danda'u. Yookiin immoo kana keessa hin jiru ari'edha. Isaan waan biyya lafaatti dhufu duwwaa dubbisu utuu hin ta'in keessa namaa hin dubbisu. Nan dubbisadhanii garuu hin dubbisan. Dubbisi gaafa inni ittiin jedhe dubbisu. Dogoggorri tokko immoo sirratti. Amma raajii taanaan mee qaalii nu baasi siin jedhu namooti. Qaalii waaqarraa gadi finne isaa baaftaafatti. Raajota taanaan bakka yaaddeedhuma waan raajiitti dubbattu namatti fakkaata. Ofuma keetii asuma fuutee waan humnatti jettu waan ta'u wanta akkasii hin jiru. Waaqayyo sitti dubbata, waaqayyoon dhaggeeffatta, isa waaqayyo jedhe raaja. Yoo sana hin taane garuu hamilee namaatiif haasofta malee waan sun ta'uu dhiisuu danda'a. Hamilee namaatiif haasa'uun immoo hin danda'amu. Hojii hafuura qulqulluuti waanta ta'eef. Gara gaafa miidhaa ayyaana kanaatii fi gargaarsa ayyaana kanaatti gaafa nuuf gara waan gaaffii keetti eegga kun deebi'e. Ayyaana kanaan namoonni tajaajilan amalumaan sensitiiviidha. Dafanii miidhamu. Dafanii gammadu, dafanii gaddu. Yoo isaan gaddan ayyaanni kun ukkaamuu hin danda'a kan si garraamu. Miidhaan isaanirra dhufu seetana duwwaa miti. Nama biraatti dhufu. Al tokko keessuma isaanii iyyuutti dhufu. Gaafa si abdii kutatanii gadi bu'an keessi isaanii sunii hin kaka'u. Raajonni biyya kanaa immoo rakkinni biraa yaa abbaas baay'een qaban waan ta'eef namni akka Paawulos keessaan naamsinii kakaasii wanti sun waan cimaadhaa jedhus immoo hin jiru. Chaalenjii baay'ee keessa darbaniiti kan raajan iyyuu maa dubbatta kan jedhu keessa darbaniiti kan isaan dubbatan. Sensitiifiidha ayyaanni kun yeroo isin jedhu namumti isa tajaajilu akka warra barsiisaniifaa hin obsan. Amma warri barsiisan hin obsu waan si garramu. Anuma waaqoo kan na gargaare raajii waan gannan barsiisa. Xinnoo obsanan argadha gara sanatti chaalenjii nan danda'a. Erga gara barsiisummaatti wanti barsiisummaa keessa koo keessa waan jiru. Isaan garuu akka kana miti kan si garramu. Dafaniitu miidhamuu dafanii gammadu. Nama ayyaana isaanii eeguu barbaada. Yoo edde garuu gurri isaanii banamaadhaa iji isaanii banamaadhaa fiduu hin danda'u. Egaa miidhaan isaanirra jiru tokko akkuma sagalee waaqayyootti namoonni biyya kanaa raajotan simanne. Raajiita kakuu moofaatu hin jiru malee raajiin kakuu haaraa jira. Raajiin kakuu haaraa jira. Sirrii jedhan Isaayyaas hin dhufu, Eliyaas hin dhufu, Museen hin dhufu. Kakuu haaraa keessatti kennu kennaa raajummaatiin kan tajaajilan kan akka Agabboos fa'aa hojii ergamootaa irraa arguu dandeessaa. Yihudaatti yeroo gadi bu'an Siilaas fa'aan Baarnaabaas fa'aan kennaa ayyaanaa kanaan raajanii wanta raajanii fi gubaa'ee wanki saba ijaaraniiru gammachuudhaan guutaniiru. Kennaan raajummaadhaa hunda'u wordii isaa ganna jalaa bu'aa jedhee yaaddee malee akka nama mataa namaa muruu beektaa amma gaafa nama mataa namaa muru amma walaalta bareedina kee bulteen ooltu amma walaalta waan ta'eef sitti tola bakka hin gammadde amma walaalta akka mastaayitii keessatti jechuudha. Kennaa raajummaa warri qabanii ammoo si ilaalu ammoo of si agarsiisu ammuma gammadda ammoo waan jiru keessaa baata ammuma abdatta ammuma sodaa keessaa qaba naannoo keessa jiru keessaa baata. Lafa kennaan raajummaa jiruu fi lafa kennaan barsiisummaa jiru amantoonni hin baay'atu. Kennaan kuni amantoota hin waama kan jedhu. Kennaan barsiisuutii fi kennaan raajummaa, kennaan faarfannaa kuni
namoota ofitti harkisa. Kennaa raajummaa kana warri qabanii namni dhibee qabaa, dhoksaa mistira qabaa, waaqayyo irraa waa dhaga'uu barbaada, namni waan hundumaan beeku, hundumaan danda'u, barumsa biyya lafaa baratteen jalaa hin baatu, horii keetiin jalaa hin baatu, fira kee qomoo keetiin hidhannoo keetiin jalaa hin baatu, muummicha ministeera biyya kanaa taatee ergaa barbaadda. Yoo man gabaabaatti sitti gaafa si rakkisu jechuudha. Kanaaf raajota biratti namoonni hin naqu, ayyaana waan barbaadaniif hin naqu. Har'a ta'e malee Saameeliin bira harree baddeef iyyuu dhaqaniiru. Harreen gaafa jalaa baddu namni jooree barbaadee gaafa dhabu kan nama waaqayyotti agarsiisu yoo gaafanne malee arguu hin dandeenyu jedhanii dhaqaniiru. Maal jechuudha? Hamma qodaa si jalaa badutti argattutti geessita akka kakkumofaatti. Ayyaanni kun boojuu kee sii deebisa. Ayyaanni kun waan si jalaa baddee sii deebisa. Egaa'oo namni naannoo keetti baay'achuusaa mataan isaa miidhaa tokko qaba. Nama nu jalaa fudhate siin jechuu danda'u. Kan isaa kan maal caalee feeruu hinaaffaa waan jedhamu tokko jira. Jireenya akka hafuura isaa hooggan. Innumti jaraaf immoo miidhaa tokko. Warra raajaniif iyyuu. Namni baay'ee si duukaa jiraachuu dhiqoon tokko miidhaadha. Namoota haalleluuyaadha malee miidhaadha minniyyuu maaliif ilaalcha biraa keessa si galcha. Ayyaanni kun si duukaa ta'a waaqayyo, afaan kee duukaa ta'a waaqayyo, dafee hojjeta waaqayyo. Hin dhagaa sagantaa tokko guyyaa 3 tajaajiltoota guyyaa jalqabaa waan ittiin waaqayyo darbee yoo namni dhaqee dubbata namni bor mana isaatti nafu. Inni kun immoo maal sitti kaasa? Waldaa irraas miidhafa sirriitti kaasa. Isa miti warratti wajjin affeeramtee dhatte. Maanni jinamaa gara sana dhaqee. Warroota wajjin affeeramtee dhattee si miidhuu danda'u ayyaana kanaaf jecha. Kun garuu bilchina dhabina. Kennaa barsiisuus haa ta'uu, dandabaas haa ta'uu, faarsuus haa ta'uu, dhanna Kiristoos ijaara. Kennaan kan dhuunfaa keetii miti. Wangeela ittiin bal'isuudhaaf, dhanna Kiristoos ittiin ijaaruudhaaf, waaqayyo abbaadhaaf ulfina isaatiif kenname malee kan dhuunfaa keetii miti. Waan dhuunfaa keetuu ta'eetu nama lolta malee ati waan dandeettii keetiin gooteetu ta'ee nama lolta malee kun mucummaadhaan jedhan jireenya mucummaati. Turee mana madiisa malee nama bilchaataatu ta'ee nama waaqoo ittiin darbu yoo agarte madirakii dhiiftaaf iyyuu inni dhiiftaaf. Barsiisa sanaan waaqoo darbaa jira taanaan inni dhiiftaaf. Faarsa sanaan waaqoo darbaa jira taanaan inni dhiiftaaf. Raajuudhaan fawsiidhaan darbaa jira waaqoo taanaan inni dhiifta maaliif dhanna Kiristoostu ijaarama. Biyya kanatti caalaa tajaajilti jedhamee caalaa wanti sii kennamu hin jiru. Kata saafaatti lafeeru warra maalinyaa warra waan saafame irra darbiin kan jedhamu Itoophiyaa keessatti hojjetamaa si kennamu. Tiraanispoortii kan nama sii kenna isaan dur murteessan. Utuutu manaan bahi yeroo inni dhufu kana laannaa fi abiddi bu'ee taammiriin bu'ee yoo jedhe takka tura yaada isaanii geeddaranii hin dabalan sila koomiteedhaan murteessan wanta ta'e. Kennaanii kan dhuunfaa miti. Kan dhuunfaa sabaati waan ta'eef. Kan waaqayyooti, kan waldaa kiristaanaati, kan amantoota ittiin ijaaramudha. Akka kanaan erga akkas ta'eeti namoonni akka madda galii ta'anitti ilaallatanii kennaa isaanii kanaaf ittiin fayyadaman immoo jiru. Kana wajjin wal qabsiisee madda dogoggora tajaajiltootaa yookiin madda dogoggora raajotaa kana kan ta'u maayini? Inni kun akka macaafa qulqulluuti. Kenna ayyaana waaqayyoodhaa horiidhaan jijjiiruun simoonaawwi ta'udha. Simoon namni jedhamu hin argite yoo ta'e waa'een tokko hojii ergamoota boqonnaa 8 irratti xinqolaadhaan gabii guddaa galchata ture. Beeka waan akkasii. Gaafa Filiippoos dhaqee lallabu gooftaa fudhate. Haa ta'u malee biroo qulqulluudhaan hin guutamne. Afura maaliyyuu keessaa hin baane kan nama dibbaruu isa keessaa hin baane maaliif hidda hadhaan si keessatti arga jedhaanii Pheexroos macarrashaa irratti hidda hadhaan jiru seetanaati. Hin amane malee seetanni keessaa hin baane. Gaafa Pheexroos faan Phaawulos faan Pheexroos faan dhufanii Yohaannis faan namoota kadhatanii afur qulqulluudhaan guutamuu arganii arge maa'een humna kana naa kennaa ittiin anna gadaa'e gabaabumatti bakka naman kadhadhe hundumtuu afur qulqulluudhaan guutamuu inni kaleessaa kan seexanaa sun akka jalaa kan saree waan beekuu fi asiin immoo biizineesii hojjechuudhaaf ka'e. Pheexroos maal ittiin jedhe birriin keessi wajjin abadu ayyaana waaqayyoodhaa horiidhaan barbaaddaati. Si wajjin abadu akkuma sanaa wajjin namichaa jaameen maaliif jaamse waaqayyo mootii isaa jibbe hamilee isaa jibbe malee birrii argachuu isaa miti ayyaana argachuu isaas miti ayyaana waaqayyo horiidhaan gochuu kanaaf yeroo tajaajiltu keessaa birriin si barbaachisaa beekamaadha kuni waaqayyo namoota sappoortii godhan sii kaasuu hin danda'a
gursummaa yetti tokkitti Iliyaasiif kaaseera. Dubartii tokkitti Elsaadhaaf kaaseera. Warra waamee fi responsibility guutuu kan fudhatu Waaqayyoon. Warri Waaqayyoon amanachuuf eeggachuu dadhaban kun garuu karaa qaxxaamuraa ayyaana kanaanii birrii barbaada. Inni kun immoo xinqolaadha. Inni kun immoo muwaartii kasi garra. Waan macaafni hin jenne yoo hin goota ta'e fuula Waaqayyoo irratti sabdiin qabdu lafa kana irrattis yoo ittiin madaalamte raafuu hin dandeessu. Maaliif? Ayyaanni kees birriin keessi duukaa habadu jedhe. Phexros an birriidhaaf warqee hin qabu maqaa Yesuus hin kayyadee nama jedheedhaam yoo ergamoota boqonnaa 3 irratti. Warqee birriin qabu jedhe dhuguma hin qabu. Maaliif sitti fakkaata? Araddaa fidan san birrii fide san maal fide san of hin fudhanne. Maaliif miila ergamootaa jala kaa'anii hundumaaf hiyyeessaa firan. Dhuunfaatti hin qabu inni. Tokko galgaawota warra barreessi anaa ta'eetiin biizinesii nama guddaa geggeessuudha. Garuu naaficha ammaa kayyadee maqaa Yesuus birriin qabu jedhe. Boqonnaa 8 irratti immoo birrii sii kennaa inni kun. Birrii dhabuu isaatii fi birriin isan goomsine Phexrosiin. Seexannu dhaga'eera akka Phexros birrii hin qabne gaafa nam birrii hin qabu jedhu. Kanaaf haala miijesseef siduu kaabaduutti hin jedhu. Birriidhaani horiidhaani ayyaana Waaqayyoo gurguruuni. Asitti yeroo dheeraa akka isin tajaajille si godha. Yeroo xinnoo si eeggata malee Waaqayyo si adaba. Warri kana godhanii adabamuun gasi garra. Lammaffaa ammoo waan ati maqaa Yesuusiin goote Kiristoos kan keessa hin jirre macarrashaa irratti itti gaafatamta. Kakuu moofaas dubbisi. Kakuu haaraas dubbisi. Namoonni Waaqayyoo birriidhaan yeroo isaan nagadan dagartooti. Ittiin dhaloota tajaajilanii mana Waaqoo ittiin ijaaran. Fakkeenyaaf waan dhabadu waa yoo sitti Elsaan zayitii irratti kadhatee idaasee irraa baase. Dubartittii hiyyeettii irraa. Elsaan qilleensi hin jiru duumessi hin jiru jedhee bishaan boolla duwwaa guuteef. Raajonni Waaqayyo isaan erge idaa biyyarraa cabsu malee idaa hiyyeessarraa cabsu malee duwwaa biyyichaa guutu malee kan moototaatiin kan inni boolla sana guute warra hidhatee dhufe baay'eedhaaf guute malee ofii isaatii dhaloota idaa keessa hin galchine. Warri ammaa garuu warri ammaa keessumaa akka biyya Itoophiyaa tanaa isaanii manaa godhii akka biyya Itoophiyaa kanatti yeroo ilaaltu dogoggora seenaa jira. Ayyaana duwwaatu ta'e dogoggora seenaa jira. Waan achumaa gad achi dhufe jira. Akka waliigalaatti. Akka waliigalaatti. Amma isaan immoo raajota kan waldaa kiristaanaa kana kan ari'atu. Warrattiin ammaa kun immoo lafichas fudhachuu hin dandeessu waanta ta'eef deemuu dide waan jedhu sin qabdu waanta ta'eef bishaanichuma fuutee gurgurteetu zayitichuma fuutee gurgurteetu isuma fidde jechuudha amala isuma sana isuma irraan dhufe jechuudha. Bibilikaali challenge wal goona yoo jenne jedha bibilikaali bakka bibilikaali birrii nu barbaachisaa beekamaadha. Waaqayyo nu eebbisa beekamaadha. Fayyaan nu barbaachisa beekamaadha. Garuu tooftaa abshaalummaatti hin geeddarree saba kana saamnu. Maqaa raajummaatiin isa tokko maqaa kamiin yoo ta'e bibilikaali miti. Amma warri waldaa guddaa isin bilchaatanii yoo ta'an maal jedhu beektaa fundraising jedhu maqaa isaa jijjiiru. Isaanis isu. Hundi isaayyuu. Isaanis isuma maqaa isaa jijjiiranii garaagarummaan saammomaan inni kuni fedha isaati bakka fandii gochuuf yoo fedha gaafatamee godhameedha. Isaan kun garuu fedha maleetu si wallaalchisanii hafuura dogoggoraas qaba waanta ta'eef siraa teessisanii akka itti kennitee hin beektu maal tokko akkuma itti kennitee hin beektu meeqa kennitee booddee gaafa sammuu keetti deebitu maalan ta'e jetta malee garaagarummaan isaa isa malee biyya kana kan akka biyyaatti see diigaa jiru kan si garra Waaqayyo nu eebbisuu didee miti waldaa hinatti warri siyaasaanatti warri maaliinatti dhuguma sitti maala awaannisuma nutti gadhiisee jechuu dandeessa kun kadhannaadhuma yoo Waaqayyo nurraa kaase malee gaafa dubbii qoosammaa kana sii xumuru garuu bibilikaalii miti dogoggora guddaadha horiidhaanii ayyaanaan horiidhaan nagadu. Namoonni baay'een bara baay'ee mana Waaqayyoo keessa jiran kasi garramu yeroo tiraanispoortii hin qabne qabna turre yeroo qallaba hin qabne qabna turre waldaan homaan nu laattu turte hamma irraatti Waaqayyo nu baateera. Waaqayyo yoo eeggatte booddeetti sin hambisu Waaqayyo
nu barsiiseeras akaadaamikaalii yoo barbaanne nu jiraachiseeras nutti ijaareeras utuu kiisii nama tokko keessan gadi tu nama tokko harkaanatiin Saameel raajii guddaadha ture kan eenyuun fudhadheedha macarrashaa irratti kan eenyuun fudhadhe namni dhugaanatti ba'u yoo jiraateedha Saameel boqonnaa 12 irraa kanaaf dogoggora guddaan ayyaanaan hatuun zayitii gurguruun ashaboo gurguruun mana waaqayyoo iddoo daldalaa godhanii al tokko caarataa jedhanii yeroo silaa namni faarfatu yeroo namni tajaajilu yeroo hojii hafuuraallee caarataa jedhanii innis isuma sirrii akkuma makaastanii amma ila maqaasaa garaagarummaa uuman malee hundi isaaniiyyuu nagadaa jiru wayii daldalaa jiru ishi sun amma yoomitti itti fufa yoo gama kanaan kaasne wantichi itti fufinsa qaba dhalootarraa dhalootatti darbaa jira akkuma sila kaastan dogoggora seenaa qaba wantichi dogoggora seenaa qaba itti fufuu qaba moo dhaabachuu qaba addatti dhaabbataaf sitti fakkaata ergaan takkaa hundumtinuu yakkaniiru ulfinni waaqayyoo itti irrateera inni jedhamu tiksiin kun nuuf hojjetan ergaan takkaa hundumti keenya yakkineerra namatti quba qabuu dhiibnee qalbee diddiiran tokko jedhe lammaffaa antinnoo umurii ijoollummaa kooti ga'een tajaajile waan ta'eef nan beeka agalgaa'onni qajeelummaadhaan tajaajilanii utuu beela'anii du'anis jiru annan beekan utuu soomanii waan nyaatan dhabanii du'an jiru Itoophiyaa keessa maqaa isaa isatti bulan danda'a oduutu hin ta'in garuu namoonni isaan tajaajilaa turan naggaadee guguddaadhaa piroofeesarii guguddaadhaa beekamaadha bara 98 qaxanaa hulattiitti wangeelaawiin abbaan ijoollee 7 du'eera beelaan engadda 98 jechuudha waaqayyo maal godhe dabarsee see kenne biyya kana akka hattuutti dabarsee kenne isa sanaaf hin kennan waanta ta'eef dabarsee kenne saamtuutti kenne kun qixaaxiidhan jedhana hawaannisatti hambaxxaasa jedhamutti kenne biyya kana maal takka gargaaffii kootti deebisa erga akkas ta'eeti bara kakumaafas raajoonni dogoggoran jiru ammas immoo argaa jira ragaan barbaachisu ni jiru maddi dogoggora raajota kanaa maaliin gabaabumatti akka gaafa isin keessa gabaabaatti tokko waannaa yoo ta'u baate tokko seexan maaliif yeroo isaan ciisanii ingirdaada facaaseedha manfasaawii dinizaazee adoochaa keessa yoo jiraatte jireenyi kee kaleessaa sun gadi wanta badhaashaa wal maka maaliif seexannatti tokko gubbaadha darbatameera waan ta'eef namni olaantummaa kaffitaa sagaleessa gooftaan qabate akka itti fufuun barbaadu kanaaf ija ingirdaadaatti facaasa of tuulummaadhaan guuta qulqullummaadha irrisuu jalqabu gaafa jireenyuma kanatti bubu'aadhuma gaafa dhaga'ii madraqirra dhaabbatan lisaaniin jira ta'ee fa'uusiin jira taanaan akka waa waaqayyo wanticha saddaqee fittitu isa caalu hojjechuutti darbu malee qalbiin diddiirratan kuni dogoggora fida kun dogoggora fida waaqayyo akka namaa na rifatu guyyaa tokko 2 3 4 si dhiisa kan nu hin banne raarisaa kan baay'ateedha garuu jiruun waaqayyotti hin tolle kan macaafni qulqulluun jedhu wanti nu hojjennu suni waaqayyo nu mirkaneessu waaqayyo jireenya keessa galee waaqayyotti ni ilaala wanta ta'eef kanaaf tokko dogoggorri seexanaa lammaffaan of tuulummaadha sadaffaan isa kaleessaatti adabamuu dadhabuudhaan iyyuu al tokko kan akkas ta'an jiru arfaffaan ilaaluudhaan warra isaan bukkee jiru ilaaluudhaan akkasumatti kan dogoggoran jiru ilaaluudhumaan sigadera amma cubbuus miti aggaannittis miti maalis miti egga baluuti yookaan goomamaan egga galgaa'ii nama naga'u akkana ta'eeti egga keessa balufaan akkasaa irraa jaa balufaa jedhe immoo kan dogoggorus jira abdii makkutatee jechuudha waldaa keessas jira tajaajilaa keessas jira kanaaf yeroo hundumaa maanni Phaawulos fayyina ittiin fayye kana jedha hamman ittiin fiixaan ba'umsa argadhe gooftaa biratti hin ga'utti foon koonan ciniinaa'edha ayyaana Phaawulos caalaa qabnaan inni soostanya samaayii deeme yeroo samaayii sadaffaa tolba jira Phaawulos maa foon isaa ciniinare birriirraa horiirraa of tuulummaarraa dhiphina ilaalchaarraa rakkina garagaraarraa of ciniinuu qabda akka sagalee waaqayyootti. Gaaffii kana kan hin kaasee fi miirri amantoota warri waldaa keessa jiranis ta'u warri waldaa keessa hin jirre sabni baay'een raajummaatti baay'aman
Jechuun sabni keenya keessumaa keessa waan jirruuf achuma asiyyuu raajiitti baay'ee amanaa dhufeera. Namni geggeessaan biyyaas raajiitti naman akkuma isin kaastanii namoonni gurguddoon baay'inaan itti amanu raajiitti jechuudha. Raajummaa kanatti namanu. Jalqaba raajii sirrii raajee gaafa ka'u raajii sirrii dhalana jechuun waan argamu waan raajee booda keessa garuu dogoggoraa dhufee waan inni dubbate keessa dirqama waan waaqayyoo galee jecha isaa raawwatu sanaatti fudhachaa dhufe jechuudha. Amma raajiin tokko gaafa raajii qabutti akkasitti argamaa jira. Inni kun deemee qulqulloota dogoggorsaa arcaasaa deema mana waaqayyoo keessaa. Sababa kana miidhamaa jira sabni baay'inaan. Maaliif jalqaba raajummaa isaanii sirrii argaa dhufne. Akkuma argaa dhufne booda keessa waan hundi isaan jechaa dhufanii immoo amma du'aan kaasaa du'aan hin kaane. Sirbituu hin abaluun faarfataa ta'a hin taane wayii mana michuu du'aa sokeera. Raajiidha garuu. Abaluun raajanii ragaa qabatamaa sii kennu. Waan ijaan argan jechuudha. Suni sun baay'achaa waan dhufeefanii gaaffii kanas ni kaase. Erga maddi saagaa akkas ta'e irra darbuu keenya wayii yaadama. Waan tokkotti sii dabala. Ammas ta'e Booris Waaqayyo gaafa biyya jaallatu agalgaa'ii kaasaafi. Tajaajilaa kennaafi. Faarfataas, tiksees, lubas, ergamaas haa ta'u raajiis Waaqayyotu kenna. Waaqayyo biyya eebbiseef tajaajilaa kennaafi. Tajaajiltoonni biyyaaf eebba kan nama dhibu. Garuu namni keenya maal rakkinni isaa sagalee Waaqayyoo irratti nu hundoomne. Har'a miti Museen maal jedha? Museen ikkoo raajonni sobduuni miti. Raajii dhugaa dubbatanii dubbii isaan dubbatame raawwatee gara waaqa tolfamaatti isin geessa yoo ta'e duukaan bu'ineera. Amma warra biyya kanaa akkoo istaandardii kamiin iyyuu duukaan deemtu matama tokko sagalee Waaqayyoo Museetti dubbatetti ilaalteeti waan isaan dubbatan raawwataan jiru. Waan isaan dubbatanis wanti ta'e hin jiru soba feekiidha caafanii dhaqu. Phaawulos Museen yoo raawwateedha. Dubbatanii yoo raawwate maa jechuudha seexanni wanti inni dubbatee raawwatu jira jechuudha. Kanaafi maal irratti hundaa'utu nurra jiraata sagalee Waaqayyoo irratti. Raajonni sobduun bara kakuu moofaa turaniiru har'as jiru. Raajonni dhugaa duris turaniiru har'as jiru. Hambaa qaba Waaqayyo. Hundumaa walitti fiddee hundumaa kana damsaa shaballeessuun kuni ilaalchatti hiyyeessa ta'udha ilaalchatti. Gara jecha keessa isa jalqabaatti isin deebisa. Maaliif jennaan wantichatu wal fudhata. Dabarsee kenne biyya kana bakka dabarsee kenne. Araara nu qabatte. Amma immoo raajonni tajaajiltoonni baay'ee jiru biyya keenya keessa. Gama Afrikaa kaasuu baanne iyyuu keessumaa biyya keenya akka Afrikaatti baay'eedha gurraa qabnaa jechuudha. Biyyuma keenya keessa immoo baay'inaan jiru. Maaliif dabarsee kenna Waaqayyo biyya akkasiin jaallata jechuudha. Biyya keenya kana moo hin beeku biyya Itoophiyaas akka amma keessa jiru kanatti jechuudha. Waaqayyo beeka. Warra hambaadha jedhee nu hambiseera ammayyuu. Waan magargaa'onni jiraniif Waaqayyo nu hambise. Garuu si adabaa cause and effect wanta jedhamu jira cause and effect wanta gootetti wanta gatii kaffaltu jira kun amma ilaalcha kooti malee waaqa irraa dhaga'ee miti nu adabee laata simachuu waan dadhabne waan dhiibne warra nu biratti miidhamantu jira laata warra waldaa keenya keessatti miidhamantu jira gatii isaa nu kaffalchiisaa jira laata kan jedhutu akkatti yaaddu godhe baay'ina maqaa miti raajonni kasidibu እንደውም ኢሳንም ባየቱ ከምባል ኮዲ በፍሪድ ጃተማ አራት መቶ ስልሳ በአንድ ለአንድ ኢሊያስ ተኩቲ ነው ጅወል ገጠመኒ በፍሪድ ጃተማ ከዋቀዮ ኢሊያስ ተኩ አንተ ኩቲ ጎታ በናን ከነቲም በእንደ ኩማ ጦርባን ጋባይሬን ኦፈቴስ ቀባ ዋቀይ ኦፈቴስ ቀባ raajonni dhugaan akka jiran raajonni sobduun hin jiraatu nuti garuu dhugaan kun immoo waa isaan raajan raawwachuu isaa duwwaadhaan hin madaalamu jireenya isaan jiraatan ija isaaniitiin beektu waan jedhuuf ija isaaniitiin maqaatu baay'ate malee lubbuu maaltu isaan biratti fayyaa'eera maaltu isaaniin geeddaramaa jira maaltu sodaa Waaqayyoo argataa jira raajonni hin baay'atu yoo ta'e afaan Waaqayyooti jarri qulqullummaa irratti taban beekan waan jedhu ejjenni humti isaaniiyyuu waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo labsuudha. Raajiin hatu raajiin ejju raajii waliin jireenya safoon isaatti sana iyyuu raawwanne jechuudha. Rakkoon qabu ayyaanaan raajii jechuu dandeessa. Garuu amalaan immoo Kiristoosiin guddataan deemtu yoo ta'e dubbii quxirii miti qaba. Mee gara gaaffii dabalataatti dabarsa. Waldaan kiristaanaa qabaa isheen tajaajiltoota isheef gootu. Gama faarfattootaatiin, gama raajotaatiin,
gama ergamoota wangeelaawota warra jedhamanii waan qabaan isheen guutuu gadi bu'aa akka ta'e taasifamaa jira. Inni kun akkamitti asirraa? Isa kana akka laalcha kootti naa keessa dubbii kan. Al tokko bara waaqa mana waaqoo keessa yoo tajaajilte matsaafas yoo dubbiste yoo barreessite ilaalchi kee fudhatama. Amma ta'e jechuudha. Anamma waldoota Itoophiyaa hundumaa carraan argadheen tajaajileera. Makkaana Yesuusiin mana kootii, Qaaliyootiin mana kootii, Masarati Kiristoos mana kootii, Wangeela achitti dhaladhee, Ortodoksiin illee warran illee tajaajilu illee jira kan jedhu. Tajaajila aqxaachaa hundumaatiin tajaajila. Isin jechuufan jedhe.